dinnichaa fa'aa gurguratanii ifiin jiraachisan. Gaafa kana yataama duraa fuudhanii daa'imni kun akkamitti haa jiraatu? Oliyyata godhanii hanga mana murtii deemanii mirga isaanii kabachifachuu baruu qaban uummanni keenya. Waan fedhe yoo godhan mootummaan nama faarsan kun, waan fedhe yoo godhe mootummaan nama deeggaran kun, mootummaas ta'e abbaa fedhe sallayyee nama darbaa waan hin taane dhaabbadhu jechaa tataatu immoo itti oofine waan jechaa deema. Hunda waan mootummaan godhanii fudhachuu qaban jechuudha. Uummanni keenya mirga isaa kabachifachuun dirqama qaban jaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kun Barkoo Miidiyaa arra mata duree addaa qabannee asitti dhiyaannee jira. Mata duree keenya bal'inaan irratti haasofna. Keessummaa addaa qabannee as waliin jirra. Viidiyoo kana haga dhumaa daawwadhaan afeerraa keenya akkasumas subscribe, share godhuu hin dagatinaa. Wal haa guddifnu siin jira. Egaa mee eenyu siin jaan jalqaba irratti? Maqaan kiyya Adam Abdallah Adamii, maqaan immoo social media ittiin beekamu Adam dhalate. Adam dhalatee jaaniin maqaan social media isaatii Adam dhalate. Egaa mee Adam waan takkaa fi lama haa haasofnu jennee asitti dhiyaanne. Wanti takkaa lamaan nuti haasofnu mata duree ajaa'ibaati. Mata duree hawaasni keenya irraa booyaa jiru. Miidhagina magaalaatiif ja'anii bakka jiraan nu dhorkanii jiranii ja'an hawaasni keenya. Mee dubbii tana akkamiin ilaalta? Dubbiin waa'ee bareedina magaalaa, waa'ee koriidaraati. Keessaafuu magaalaa xixiqqaa ammaan tana magaalota ammaan tana ijaaraman kanneen dhiyeenya hundeeffamanii magaalaa waggaa lama yookaan sadii guutuun dhiyeenya hundeeffaman sababa koriidaraatiin qeera namni manni isaa diigamu jira. Qabeenya irraa manneen dukkaanaa, manneen jireenyaa, manneen hojiidhaa adda addaa kaa'u jiranii wantoonni kun bareedina magaalaa jecha diigamuun isaanii rakkoo miti. Diigamuun rakkoo miti. Wooma heerri mootummaadhaa hayyamu diigamiinsi gartee yeroo faayidaa uummataatiif barbaachisaa ta'e argamnaan ni diigama qabeenyi nama dhuunfaadhaa. Kun rakkoo tokko ta'e osoo jiru wanni rakkoo ta'e guddoon uummata buqqaansaniif beenyaan kafalamaan jiru. Beenyaan kafalamaan jiru. Wanni komiin uummanni kaasu jirus waan kana beenyaan kafalamaan jiru. Beenyaan ammoo kan kafalamne pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ifaan ifatti caffeeratti beenyaan kafalluu jee jira ifaan ifatti. Sababni beenyaan ittiin kafalamneef bakka waa namaa buusuun hawaasa keenya keessatti maaliif biyya teenya keessatti maaliif hin baratamin? Baratamuu miti kun wanni rakkoo ta'e baratamuu osoo hin ta'in heera mootummaatti hojjechuu dhabame. Silaa heera mootummaatti wanni hordofuu qabu. Pirezidaantiinis muummichi ministeeraatis Aadamis atis abbaan fedheewu wanni inni hordofuu qabu wanti biyya tana keessatti qaamni olaanaa namni jala deemuu qabu heera mootummaati. Heera mootummaa faalleessee heerri mootummaa ifaan ifatti kaa'ee qabeenya dhuunfaadhaa yeroo faayidaa uummataati jecha qabeenyi nama sanii diigamu beenyaan gahaan kafalamuuf qabaa jira. Egaa beenyaan erga hin jiraanneefuu hawaasa keenya keessatti ilmaan yataamaa, ilmaan haadha abbaa hin qabnetu jira. Namni kun waan godhu gaafa dhabee gaafa akkanatti balbala isaanii hulaa isaanii duratti bahanii waan akka saambusaa hawaasni keenya ni beekanii waan akka saambusaa waan akka waa xaxabbasanii akka dinnichaa fa'aa gurguratanii ifiin jiraachisan. Gaafa kana yataama duraa fuudhanii daa'imni kun akkamitti haa jiraatu jettan nama takkatti. Magaalaa teenya keessaafuu magaalaa maayaa fa'aa yoo fudhattan magaalota garaagaraatu waa'een diigaminsaa kun hedduu haala hamaadha. Wanni kun gulaalamuu qabu akkaataa mootummaan guu akkanne mootummaa jechuun uummataa uummanni kun maal keessa jiranii uummanni karaa dalagu kun nama dalagaa dhabeeti moo nama baalagummaa karaa rabbee moo nama akkamitti ilaalu qaba. Uummanni haati takka ilmaan si jiraachisu jecha karaa irratti jimaas taatu gurgurtii meeshaa biraa sambuusaas taatu kuduraas taatu waan tokko karaa irra gurgurtee bakka gartee mijaa waan ta'eef tuulaasii duratti gurgurtee jiraatti. Barandaan ni diigama, manni diigama ammaan tana garuu wanti takka haasaan kan isa namu jiru yoo ammoo yeroo hojjetutti gibira irraa fudhatanii yoo ammoo guu buqqaatu kana beekamtiin kannanii fi beenyaan kannaniif kun jeequmsa guddaa uumee jira jechuudha. Miskiina qofaa miti abbootiin qabeenyaatis taatee qabeenya itti baasanii isaan jaaranii tokko guu diigamu yoo beenyaan hin kannamneef isaan hiyyoomuu danda'a jechuudha. Bakka kanatti gaafii hin qaba. Hawaasni har'a manni duraa diigame kun gabbee yoo waan namaa hate yoonii fi magaalaa takka irraa gara magaalaa takkaa sossa'ee badii hin taane balleessee lubbuu isaa jiraachise namni san maaliif qomatama? Tumbar waan akkamni beektaa? Uummata kana waan gartee sababa ta'uu jira. Fakkeenyaaf amma duratti haafnee yeroo waa'een jimaa dubbannu magaalaa maayaa fa'aa magaalaa Odaa keessatti waa'ee jimaa tana wajjin wal qabatee uummanni wanni nuu hafu hanna bo'oo qofaa jira. Magaalaan dura gartee jeeqamtee jimaan gatii dhabee
uummanni iddoo dhabu. Amma suni deemaa jiru haala sani. Haati tokko daa'ima duraan barsiisuu yoo dadhabdee daa'imni sun karaa irra beeti. Hannaaf saaxilama. Waan adda addaatu saaxilama. Araada adda addaatu saaxilama. Ilmoon barnoota hin baratu. Tokkichi kun immoo ilma tokko ta'ee ilma tokkichi karaa irra bee yeroo dheeraa guddaas ta'u ba'aa biyya irratti ta'a. Guddina biyyaa irratti gufuu ta'a. Malee faayidaa biyyaan qabu jechuudha. Kanaaf wanni kana waan gartee itti yaadamee sirriitti bootaan qophootee fi beenyaan gahaan qophaa'ee fi godhamuu qabu. Magaalaan ifiifuu osoo baajata gahaan qabne osoo dandeettiin qabne humnaa ol baay'ata karoorfattee gibira dachaa sadi guuruu jirtu deebitee hoggaa magaalaa san diigdee manneen diigaman tokkollee kan ijaaraman hin jiru kanarratti ni beekama. Koriidarii godhames hin jiru magaalaan wanni bareeddita kan jirtu ifaa ifa jechuudha. Kanaaf bareedina magaalaa dura lubbuun namaatis murteessaadha. Magaalaan hin bareedin hin jenne haa bareeddu garuu akkuma gartee lammiilee mijjooytutti heerri mootummaa akka jirutti beenyaas kafalaa of eeggannoodhaas kannaa fi yeroon kan namtee fi qabeenya isaanii san buqqaasanii bakka biraatti isaanii dhaabanii koriidara tolchuu danda'anii jechuudha. Ammallee akkasuma hawaasni keenya dargaggoo qaban dargaggoonni hawaasa keenya biyya tana jiraannee akka itti jijjiiru hin jiru kara Liibiyaa fa'aa deemuu qabnaa jedhanii kara Liibiyaa deeman bahara san irratti waan hin taane waan nama qunnamu nutilleen takkarra lamarra sadii ni beekna saniifuu hawaasa keenya keessatti obboleeyyan keenya dargaggoonni kara Liibiyaa deemuullee ni filannaa jedhanii kanarratti mootummaan waan akkaanama. Kun filannoo miti barku filannoo miti dargaggoonni karaa Liibiyaa karaa Yaman karaa Suudii karaa adda addaa deemuun filannoo miti. Dirqamaniiti malee filannoo miti. Osoo filannoo taatee namni biyyoota biraa filata. Biyyoota Awurooppaa Ameerikaa deemu filata. Filannoo miti immoo namni gammoojjii deemuun namni bineensa afaan deemuun namni doonii irra deemuun bishaan qurxummii harkattuu deemuun filannoo miti. Filannoo nama filannoo dhabeeti malee dirqama jechuun. Namni qeensa irra buqqaatee hojii hin qabne baratees hojii kan qabne kan galtii deeggarsa tokko hin qabne lubbuu isaa jiraachisuudha jecha waan hin goone hin qabu jechuudha. Bishaanitti darbu gammoojjiitti deemu hundi jireenya barbaaduuf malee filannoo miti kun dirqama akkasuudha malee. Gamalmaanuu abbootiin keenya takka warri gamoo fooqii kararraa qabanillee gaafa fooqiin teessan ni diigamtii jaaniin kalaama takka malee kalaama biraa namni hin baasin battalatti du'ee jira ni diigamtii qofa akka jeen nama kana mee rabbi rahmata haa godhuu fi namni takka beekuu fi beekuu dhabuu mala inshaallah warri amma irraa qabeenya isaaniitirraa akka hijaanii du'an kunu ilmaan isaanii yatiima isaanii kana eenyu haa gargaaruu fi jala. Tun hedduu waan nama gaddisiisu dhageenyaan dhugaa dubbachuu fi hedduu waan nama rifachiisu namni qabeenya kan horuun waan akka laaftutti namni guyyaa tokkotti horuu miti qabeenya garaa irraa hidhatteetii irraa beelooytee irraa daartee qabeenya horta. Qabeenya sana immoo waggaa gartee laaftumatti osoo beenyaan qabaanne osoo waa tokko hin qabaanne diigamu hedduu nama dhagama abbaa fedhattu hedduu namatti ulfaata. Kana walaa rabbi raamtaa godhuuf hedduun gaddaa maatii isaa gargaara osoo hin ta'in lubbuun isaa bifa kanaan dabruunu hedduu ulfaataadha. Namoonni dhibee adda addaa dhibee sukkaraa waa dhiibbaa dhiigaa maal qabanii rifaa sukkaraan danda'anii osoo gartee wani kanaatuun beenyaan gahaan kan namee hubannoon uumamtee fi fedhiidhaan hawaasni akka magaalaa isaa bareechuu jecha ifii isaatiif waliin diigamanni hubannoon hin jirtu amma joozarumaa irra dhaabbata diigumaa irra dhaabbata haala sanii jira kun hedduu waan nama gaddisiisu. Hawaasni magaalaa Maayaatii fi naannoo isii haalaan dararaa fi waan adda addaa irra geessifamee manneen duraa diigamee iddoo hojii yookaan dalagaa dhabanii akkanatti kararratti bahanii waan hin taane saaxilamaa jiranii isaanillee rabbi haa gargaaru nullee haa gahu humna teenya du'aa goonaaf jenna gamanumaammee dargaggoota keenyaaf kan yeroo san dhaabbatanii hatta booyanii waan hin taane qalbii isaanii cabeen mee maal jettaan? Uummanni keenya akkuma uummataattu sirnoonni dabranis miidhaan waaraa miti miidhamuun ni jirti. Garuu immoo miidhaa kana dura dhaabbatanii uummanni karaa seera qabeessan dura dhaabbatanii falmatanii heera mootummaa dhaabbatanii falmachuu qaban. Heerri mootummaa mirga misoomummaan fedha tokko guutuuf uummata naannoo mariisisuun dirqama jeeti heerri mootummaa kaaya. Yoo uummanni naannoo san misooma san hin barbaannu jee irraa dhiisa heera mootummaati kun. Imaammata tokko guddaa ba'ee imaammata diinagdeetis ta'ee imaammata misoomaa uummata irra gad dhufee uummanni naannoo sanii piroojeektii irra maree jechuudha. Koriidarri kun magaalaa Maayaatii ni barbaachisu moo barbaachisu uummanni irra maree jechuu qabu. Waan Finfinneetti barbaachisa jecha Maayaa irra dirqama dhufuun qabu. Maayaa irratti barbaachisaa taanaan uummanni Maayaa mari'atee haalatti uummanni hubachiisanii diiguu. Kanaaf uummanni keenya mirga isaa hubatee osoo kun mootummaa mormuun jaamu maal hin jaamu heera mootummaa dhaabbatee mootummaas mormuu qaba. Mana murtiitti dhiyeessuu qaba. Akkaataa itti sirna beenya itti gaafatanii jira.
seeraanis kaa'amee jira. Hanga mana murtiitti deemanii komitee jira. Waggaa diigamu jechuudha. Oliyyata godhanii hanga mana murtiitti deemanii mirga isaanii kabachifachuu baruu qaban uummanni keenya. Waa hunda waan mootummaan godhanii fudhachuu hin qaban jechuudha. Uummanni keenya mirga isaa kabachifachuun dirqama qaban jaa. Walumaa galattuu koolidara magaalaa yookaan magaalaa bareechuuf ja'anii hawaasa akka malee dararuun dhiibbaa guddaa hawaasa keenya irratti bakka kanatti magaalaa bareechuuf ja'anii nama alarratti baasuun kun akkamii xiqqoollee ni ulfaata ta'eemmoo garuu magaalaa bareechuun tuni dirqama hawaasaati moo mirga isaaniiti. Uummanni mirga qaba magaalaa isaa bareeffachuu fi dirqamallee yeroo itti qabaatu jira misooma waan taateef garuu dirqama isaanii kana beekuu qaban uummanni mareechifamuu qaban. Mootummaa jechuun uummataatu kaa'ee uummanni immoo mareechifamee wanni kun isiniif taatii jeniini godhuu qaban malee mootummaan akka abbaa anaa isinii beeka hajuu yoo taate rakkoodha jechuudha. Mootummaa uummataaf beekaaf. Immoo akka himmatti deemu jiran kun waan fedhe yoo godhan mootummaan nama faarsan kun waan fedhe yoo godhan mootummaan nama deeggaran kun mootummaas ta'ee abbaa fedhe sallayyee nama darbaa waan hin taane dhaabbadhu jechaa tataatu immoo itti oofine waan jechaa deemuu gaarii jechuudha. Uummata magaalaa tanaa osoo beekanii uummata hiyyeessa osoo beekanii akka waan uummanni maallaqa quufee karaa irra beetti ummata makiinaan diigu waan gartee furmaatas fiduu miti waan biyyaa fi biyyeefis toluu miti jechuudha. Akkasumatti illee beelaaf illee ni saaxilamanii bakkiin beelaa jeewwan ni jajjabeessuuf bu'uura jireenya ilma namaa keessaa dalagaan waan takka yookaan hojiin waan takka jennee waan hin yaaduufiin kana kaasee hawaasa keenya rabbi isaan haa gargaaru. Atillee meedhaamsa bareedaa takka bakka naabuutiif hawaasa kiyya kanaaf. Wanni waliidhaa mana jirtu namoota ni beeka manni keenyaas beeka haala keessa jiranii dhiibbaa mirgaa waan isaan argaa jiru kan saaxiluu qaban uummanni miidiyaaleen xiyyeeffannaa kan nuuf qaba miidiyaaleen adda addaa xiyyeeffannaa kan nuuf qaba bareedina finfinnee qofa ilaalee namni uummanni kun baadiyyaa hedduu jiraata dhufee magaalatti haajaa baha uummanni magaalaa keessa jiru kun yommuu miidhamee haala kanaan tajaajila kan nu dadhabee magaalaan tun fokkotti jechuudha magaalaan bifa kanaan miti kabareetu uummanni hayyamee fakkeenyaaf finfinnee irratti uummanni buqqa'u manni ijaaramee miti bakka biraatti uummata sanii uummata bakka takkaa buqqa'uuf gadi tanatti immoo wooma gubbaa jaame gabbuusu malee takkaa wanni gartee uummata mariisifamee jiru jechuudha. Osoo uummata karaarra buqqa'u bakka takka ijaaramtee yookaan manni ijaaramee kan namee waan bareeda haalli sunis ta'utu hin jiru jechuudha ammaan ta'an. Inni hawaasni beenyaan dhorkamuu sanuu waan heera alaati beenyaan dhorkamuu qabu. Beenyaan san dhorkamee san gubbatti uummanni immoo namoonni waan kana mormee akka diinaatti ilaalamee akka gartee maqaa biraatti baafamee adamsamuu jiru jechuudha. Kun waan ta'uu qabu miti uummanni mirga isaa falmachuu qofa furmaanni jiru. Furmaanni nuti qabnu uummanni hawaasni keenya wal tahanii gabbahanii mirga isaanii falmachuudha. Hawaasa keetiif xumura irratti. Fixadde waan hin jiru hin qabu. Hawaasa keenyaan miidiyaa jechuun waan salphaa miti. Miidiyaa irratti rakkoo isaan amma keessa jiran kana miidiyaa sagalee guddaa qabu osoo qabaatanii rakkoon tun hundi dhiibbaan isaaniitti hin deemtu. Ajandaa ta'ee gartee wanni kun dhiibbaan isaanii kun beekamee mootummaaleen akka xiyyeeffannaa godhu qaba kan nu godha. Kanaaf miidiyaa isaaniitis deeggaruu qabanii uummanni keenya kaka'umsa mataa isaaniitiin sochii godhuu qabanii miidiyaa kanallee laayik sheerii sabskiraayibiin waliin gahanii daawwatanii yaada kan nu qabanii jaa. Galatoomii qophii keenya asirratti goolabnee jirra. Horaa bulaa Saaraa Dagaagaa miidiyaa keenya jajjabeessaa miidiyaa keenya waliin haa utumnu bakkoo miidiyaa sheer koppiliing riipoost godhaa tiktaak isaa FB isaa Instagram isaatii fi YouTube isaatillee jajjabeessaa isiniin jennaa hanga qophii biraatiin walitti deebinu nagayaan nuuf jiraadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.